hanga 80,000 gaafata. Odeessaalee kaanis qabnaa Galaanaa Balay nu waliin tura. Naannoo daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti walitti bu'iinsa kabaja ayyaana cuuphaa irratti mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota lamaa darbu kanneen ijaan argan BBC'tti himan. Taateen kunis walitti bu'iinsa kamisa kaleessaa hordoftoota mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa taabota maaramii wayibbilaa gaggeessuuf ba'anii fi humnoota nageenyaa akkasumas namoota ulee baatanii karaa cufan gidduutti dhalateenii jedhu. Sagantaa kanarraa akka turanii fi waan ta'e ijaan arguu ka himan abbaan amantaa fi tajaajiltuun mana amantichaa BBC'n dubbise wal dhibdeen kun alaabaa magariisa keelloo fi diimaa wal qabatee mudatee jedhu. ታቦታቱ ካደሩበት ቦታ ታቦቶኒ በከ ቡለንራ ከረዶ ቴሱ ልፊናሳኒ ገረመነ ክርስቲያና ገላውሶ ጅረኒ ናኖ ዳንጋ አዲስ አበባ ፎሩሚያት ቃሙሌን ኡሌባተን ታቦት ሂንገልችተን ጀደኒን ዴቢሰን ማሊኒ ጀኔዮ ጋፈኑ አላባ ቀበተኒ ገረ ኦሮሚያ ሴኑን አከ ሂንደንዳምኒ ኑፍ ኢብሳቱረን ደርገጎኒስ ቃሙሌን ነገኛስ ቱረን ካሌሰ ነምኒ አፍርዱ አገሬራ ጋዚን ሚማኒሱ አከሱመስ ረሳስኒ ዱካፈሜ ቱሬ ነምኒ ጫቤ ጅራ ሚዳ ቃማቲ ካፊ ጀባ ሀገዱአት ካሌሰ ክርስቲያኑ ተረገሄ ቢዩማ ኬኛረቲ አከ ለሚ ለማፋት ለካምኔ ከነጎቴ አሲን እንደበርቱ አሲን ሴንቱ ጀደሙን ነመገድሲስ ተቆጥሮ ይሄንን አረጋሃል በዚያ አጣልፈን በዚያ ተገባም መጣል ያሳዝናል ወይብላ ማርያም ናዲ ጀነጌ የነበረው ያው በሰለም ዋይ ቢላ ማርያም ደባለ ዴማ ቱር በከየሺ ደበለ ጀደሙን ቤከሙ ይሮገኙ አኩማ በረደርቤ እንደበርተን ጀደምኔ ሳቲ ዴራፍ ዳበን የሺ ደበለ ደርብኔ ገረ ዋይ ቢላ ማርያም ዴሞ አከ እንደንዴኝ nutti mame sana booda dargaggoonni qindeessitoota turanii fi kanneen mana barumsaa sanbataa irraa bakka bu'an warra fuuldura jiraniin maal jechaa jirtu jedhanii gaafatan lubootni fi farfattoonni qofti haa darban jedhaniin lubootnis farfattoonnis akkasumas amantoonni ayyaanichaaf dhufan hedduun magariisa keelloo fi diimaa uffatanii turan amantoota akka feene goonee filannee dabarsinaa lubootni fi farfattoonni qofti haa darban jennaan dargaggoonni bakka bu'anii dhaqan amantoota guutuu waliin malee jedhanii didanii achuma dhaabbatan sana booda gaazii nama bochisu dhukaasuun eegalame sana booda dhukaasni itti fufe ijoolleen lamaan tokko nu jaraa du'aniiru kan madaa'anis jiru ያው እንግዲህ በተከታታይ ተኩሱን ተናለ ማለት ነው ቀጠለ kabaja ayyaana kanaarratti rakkoon uumame akka turee fi lubbuun namaa darbuu ibsaarra baaseen kan mirkaneesse tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa waan uumame qulqulleessuun qaamoleen badii raawwateef gaafatamoo ta'an seeratti ni dhiyaatu jedheera guyyaa kaleessaa of duuba deebi'ee mana kiristaanaa biraa kabule taabotni wayibbilaa maariyaam har'a rakkoo nageenyaa malee amantootaan dabaalamee iddoo baheetti deebi'eera oduu walqabatuun naannoo amaaraa aanaalee godina kaaba gondar lama keessatti rasaasa kabaja ayyaana cuuphaaf jedhamee dhukaafameen namoonni lama yoo du'an 8 madaa'u aanga'aan kominikeeshinii godinichaa fantaa tarrafaa BBC'tti himaniiru. ራፍራንድ ላይ ነው እንግዲህ ጉዳይ ተፈጸመው rakkoon kun kan mudate amajjii 11dha aanaa daabaat keessatti ganda xaaraa fi jabaaroo jedhamu keessatti dhukaasa akka feetiin dhukaafame jedhameen namni tokko du'ee namoonni lama madaa'aniiru haaluma wal fakkaatuun guyyaadhuma kana aanaa jaanamoraa ganda maajaayee xaxar jedhamu keessatti dhukaasa akka feetiin namni tokko du'ee namoonni 3 madaa'aniiru balaan kun kan qaqqabe dhukaasa gammachuu ejjennoo malee godhameeni ammaan dura barmaan akkasiis tureera kanaaf ayyaana kanaan wal qabatee dhukaasa dhukaafameeni walumaa galatti namoonni 2 du'anii 8 ammoo madaa'aniiru namoonni dhukaasa baranii fi badii kanaaf sababa ta'an irrattis hordoffiin godhamaa akka jiruu fi hanga ammaa to'annoo jala akka hin oolledha ragaaleen kan mirkaneessani ቁጥጥር ስር እንዳልዋሉ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት hidhattootni gosa muurlee Sudaan kibbaa daangaa qaxxaamuruun Itoophiyaa seenuun naannoo Gaambeellaatti haleellaa kamisa kaleessaa raawwataniin namoonni 8 ajjeefaman 5 ammoo miidhamuu mootummaan naannichaa hime haleellaan kun godina Nuweer aanaa Kooboo ganda Kanaakaan jedhamu keessatti raawwatee jedhan pirees sekreetariin naannichaa obbo Ogeetuu Adingu amma dura haleellaa wal fakkaataa raawwatameen horii fi daa'imman ukkaanfamanii fudhatamaa akka turan dubbatu እነዚህ ታጣቂዎች ሌሊት ገብቶ ዳፈታ ይዞ ነው ያድሩት
Hidhattoonni kunneen halkan lo'anii seenanii eeggataa bulan. Ganama sa'aatii 4 irratti haleellaa kana raawwatan. Jalqaba haleellaa ambulaansii irratti bananiin nama 3tu du'e. Itti aansee ammoo namoota lafoo deeman biraa 5 ajjeesan. Walumatti namoota 8 ajjeesanii namoota biroo 5 irraan ammoo miidhaa cimaaf salphaa geessisaniiru. Dilbata darbees loon horsiisee bultootaa fudhatanii poolisii tokko ajjeesanii deeman. Daa'imman ukkaanfamanii fudhatamanis jiru. Rakkooleen akkanaa irra deddeebiin nu mudatu. Lootee seentota waan ta'aniif haga ammaa hin qabamne. Garuu humni nageenyaa seenee sakatta'insa gochaa jira. Ammatti tarkaanfiin fudhatameera jennu hin jiru. Kana dura hojiin milishaa leenjisanii iddoowwan yaaddoon jirutti bobbaasuu biiroo nageenyaa naannichaan hojjetameera. የስጋት ኤሪያዎች እንዲይዙ የማስማራት ስራም በክልሉ ጸጥታ በኩል ተሰርቷል። dhaggeeffattoota gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Mootummaan UK gargaarsa namoomaa ijaarsa nagaa fi mirgoota namoomaa eeguuf ka'oolu deeggarsa paawundii miliyoona 14.5 Itoophiyaaf kennuu hime. Itoophiyaa daawwachaa akka jiranii fi ministeera muummee Abiy Ahmed waliin mari'achuu ka'an ministeera UK dhimmoota Afrikaa, Laatiin Ameerikaa fi Kariibiyaan Viiki Foord guutummaa Itoophiyaa keessa nagaan akka jiraatu feenaa jedhan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN toorrittiin gargaarsa namoomaa dhiyaaturra waraanni jiraachuu isaatiin gargaarsa barbaachisoo ta'an akka nyaataaf qorichaa Tigraayiif dhiyeessuu hir'isuu fi haquuf dirqamuu beeksiseera. Waajjirri qindeessaa gargaarsa tattamaa UN OCHA gargaarsa namoomaa gara Maqalee geessu hir'isuu osoo hin geessin yeroo dheeraa turuu fi haquuf kanan dirqame daandiin ittiin dabarsan kan waraanni irratti gaggeeffamaa jiru waan ta'eef jedheera. Xiyyaarri daandii qilleensaa Ameerikaa Miyaamii irraa gara Londanitti balali'aa ture tokko sababii imaltuun tokko maaskii godhachuu diddeef jecha karaa walakkaatii deebi'uu hime. Odeessaaleen gaggabaaboo haganu. Miidiyaan hawaasaa guddichi Tiwiitariin waraana kaaba Itiyoophiyaan wal qabatee akkaawuntii fayyadamtoota seerota koo cabsan jedhe hedduu ugguruu BBCf mirkaneesse. Tibbana fayyadamtootni Tiwiitarii waraana kaaba Itiyoophiyaa irratti finciltoota Tigraay deeggaran akkaawuntiin isaanii jalaa ugguramuu komataa turan. Beekaa Toomaa dabaleessinitti hima. Fayyadamtoonni Tiwiitarii dhalattoota Tigraay ta'anii fi Tiwiitarii irratti finciltoota Tigraay mootummaa Itoophiyaan waraanatti jiran deeggaruun barreessan sababa Tiwiitariin akkaawuntiiwwan hedduu uggureef gariin hordoftoota dhibbaan lakkaa'aman akka dhaban yoo himan gariin ammoo akkaawuntiin hiriyoota isaanii jalaa ugguramuu komachaa jiru. Dhimma kanarratti BBCf deebii kenne miidiyaan hawaasaa kun waraana kaaba Itoophiyaa wal qabatee akkaawuntiiwwan seerota Tiwiitarii cabsan jedhe hedduu ugguruu BBCf mirkaneessee jira. Haala Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru wal qabatee waliin dubbiin Tiwiitarii irratti godhamu naga qabeessa akka ta'uuf tarkaanfii kana fudhadhee jedhe. Lakkoofsi akkaawuntii ugguramee meeqa akka ta'e Tiwiitariin himuu baatus rogeeyyiin Tigraay dhibbaan akka lakkaa'amu himu. Kanneen akkaawuntiin isaanii jalaa uggurame hedduun deeggartoota finciltoota Tigraay ta'anillee Tiwiitariin walaba ta'ee seerota isaa bu'uura godhachuun tarkaanfii kana fudhachuu hima. Miidiyaaleen hawaasaa waraana kaaba Itoophiyaa wal qabatee jibba tamsaasuu fi hokkora hammeessuuf oolaa jiru jedhamuun erga yeroo dhiyoos qeeqa jabaa keessummeessaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa waggaa fi baatiiwwan 8f manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti haala baay'ee rakkisaa ta'e keessatti hidhamanii jiran mootummaa fi uummanni akka birmatuuf gaafatan. Viidiyoo mana hidhaa Saawudii Taarii Karkaljii jedhamu keessaa hidhamtootni BBCf ergan irratti dhiibbaan kan lakkaa'aman feestaalii gurraacha uffatanii lafarra ciisanii mul'atu. Bishaaniif nyaata gahaa kan arganne akkasumas rakkoo fayyaa hamaaf saaxilamuu himu. Caqasa. Akkam jirtan? Akkuma margaa jirtan kun lammii Itoophiyaati mana hidhaa Saawudii Arabiyaatti argama. Haalli nu keessa jiru haala ulfaataadha. Mana hidhaatti darbatamne waggaa tokko biyya 8 as keessa jirra. Hanga irraatti fala hin arganne, nyaata gahaa hin argannu, uffata hin qabnu. Uffata takkatti gaafa hidhaadhaan seennu nurraa dhumte akkuma margaa jirtan kana waan uffannu dhabnee kuno miika qoshashaa itti kana qaama keenya sattaranne as dhiyeenya kanatti amma nama nu biraa baasan keessaa namni 8 du'eetiin jira jechuudha. Maaloo nu birmadhaa irra deebines dubbannee turree hamma ammaatti furmaatan arganne nutti ilaalinaa dhimmi nuti keessa jiru dhimma ulfaataadha. Qaamni dhimmi kun ilaallatu qeesiis ta'e sheekis ta'e abbootii gadaa hundi isaaniitu dhimma keenya kana nutti ilaalinaa. Namni lammummaan biyya kanaa lammummaan Itoophiyaa ta'uu keenyaa isinitti dhagahamu hundi keessanuu
sagalee nuu taha nuu birmadhaa mootummaa bira nuu dhaqaa rakkannee jirra namni guyyaa irraa gara guyyaatti harka harca'aa jira dhumaatumaan jira. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiran jala jalaan gara biyyaa deebisaa akka jiru hima. sadarkaa idil addunyaa fi Itoophiyaa keessattis fedhiin rifeensa mataa molatee wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin deebisanii dhaabuu dabalaa dhufu ogeeyyiin Itoophiyaa keessatti hojii akkanaa irratti bobba'an himan. Magaalaa Finfinnee keessatti kilinika yaala akkasii kennu Maarshaa jedhamu ka hundeessanii fi waggoota 15 wal'aansa plastic surgery ka bifa geeddaruuf taasifamu irratti ka hojjetan Dr. Tedros Mesele hojmaataa fi fedhiin yaala kanaa በጣም ሌበር ኢንቴንሲቭ ነው ብዙ ጊዜ Hojiin rifeensa dhaabuu yeroo dheeraa fudhata. Rifeensa tokko tokkoon dhaabuu waan ta'eef ulfaataadha. Nama muraasa guyyaatti keessummeessuun danda'ama. Hojii ani hojjedhuuf namni dabaree hanga waggaa 2 ayyuu qabachuun irra jiraata. Kan nuffanii achumaan badanis jiru. Fedhiin wal'aansa kanaaf jiru guddaadha. Maallaqni yaala kanaaf barbaachisu bakka hanga rifeensaa akka itti dhaabamu barbaadamu irratti hundaa'a. Tilmaamaan birrii 70,000 hanga 80,000 gaafata. Gatiin isaas dinagdee biyya ilaalcha keessa galchuuni. Addunyaa biroo wajjiniin wal bira yoo qabamu isa xiqqaadha. Jalqaba erga dhaabame yeroo xiqqoo ni fudhata. Yeroo booda inni dhaabame harca'eetu akka haaraatti biqila. Amala adda ta'e hin qabu. Akkuma amala rifeensaatti aarriitti geeddaramuu danda'a. Yeroo dheeraas ni tura. Waggaa meeqa booda kan jedhu deebisuun natti ulfaata. Irra jiru BBC'tti himaniiru. Kilinika Tribiyaan jedhamu keessatti ogeettii fayyaa gogaa keessaa fi gorsituu wal'aansa rifeensa dhaabuu kataan Dr. Qiddist Yeneen ammoo wal'aansi rifeensa dhaabuu kun alaafeesiyaa jedhamu ka rifeensa namarraa fixu wal'aanuuf akka fayyadu himu. Wal'aansi kun dhiibbaawwan akka rifeensi keessatti gadi biqilu, saalqunnamtii geggeessuu dadhabuu, daa'ima godhachuu rakkachuu fi kan kana fakkaatan ni hordofsiisa akka jedhamu dogoggoraa jedhu. Dhiibbaa gogaarraan gahuu maluun cinatti dhiibbaan hin malle inni geessisu hin jiru. Yeroo tuttuqamu gogaan dhiita'uu, ori'uu achis tarii infekshinii uumuu mala. Yeroodhaaf mijachuu diduu fi hooqsisuu danda'a. Kanarra darbee dhiibbaan yeroo dheeraaf turu kan hormoonii wajjin wal qabatu hin jiru. Molachuun kan mudatu sababii hormoonii daayihaayidirootestosteroon jedhamuuni. Haa ta'u malee wal'aansi rifeensa dhaabuu kan godhamu hormoonii kana hojii dhaabsisuu yookaan akka hin oomishamne godhuun osoo hin taane hormooniin kun kutaa rifeensa miidhuu fi hin miine qaba. Kutaan rifeensaa fuula duraa fi gara gidduu jiru hormoonii kanaan ni miidhama. Garri duubaa fi cinaadhaan ammoo hin miidhaman yookaan miidhaasaa ni dandamatu. Kanaaf wal'aansi rifeensa dhaabuu bakka dhiibbaa hormoonii dandamatan irraa rifeensa buqqisuun bakka mola'etti dhaabuudha. Hayimaanoot Sayifa dargaggoo ganna 25 ta'ee osoo jiru rifeensi isaa molachuu eegaluun isaa hamilee isaa cabsaa akka ture himuun wal'aansa kana erga argatee rakkoon fayyaa isa mudate akka hin jirree fi gammachuu qabaachuu hima. Ani yaaliin kun biyya keessa dhufee yaalamuu kootti gammachuun qaba. Waan adda ta'e hin qabu. Rifeensuma kee buqqisanii dhaabu. Rifeensuma keetu biqila. Dhukkuba addaa hin qabu. Adeemsi biqiluu isaa obsaa fi kunuunsa barbaada. Jijjiirama qaba. Rifeensi miidhagina. Rifeensi yeroo jiruu fi yeroo moluu fuulli kee ni jijjiirama. Ofitti amanamummaa namaa kenna. Namootni yaada hedduu kennu. Harmeen koo yeroo dura dhalattuyyuu rifeensi kee adda kee bira hin jiru naan jechaa natti qoosaa turte. Molachuu namni barbaadu waan jiru hin se'u. Humna qabaatanii osoo yaalamanii ni